Tinfayu fidawa nafkename Yesus cidhaa dhugaa. Namni dhugaatii fi caatii qamaa ture, namni barandaa ture. Yooyaa harka fuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya raara waaqayyoo isiniif haa ta'u. Fayyaa keessanii alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin distii shookaa cilfaan harmoo hundi isaaniitu nagumaa miti hinnaante. Congratulations Bony and Josy. Congratulations Josy and Bony. Baga gammaddanii baga guyyaa kan argitan jechaadha. Obboleettii keenya sirra argitan ni beektanii social media hawaasaa kanarratti Bony jedhamti. Bony akkasumas abbaan manaa ishee mataa durbaa jechuudhaan of kan beeksisaa turte, uffannaa akka dhiiraa uffachaa kan turte. Har'a garuu guyyaa addaa isaanitti gaa'ela godhatanii beelloo bifa kanaan uffachuu ishee baay'een isheedha gammade jechaadha. Namni gammachuun namaa isin gammachiise dhugaa congratulations naa jedha koomentii jalatti si'a 10 dhugaa naman gammachiisu. Gammachuun namaa yoo isinitti tola ta'e yookiin isin gammachiisa yoo ta'e viidiyoo kana jalatti congratulations Bony jedha barreessaa. Maaliif baay'ee tokko natti tole mucaa akkas taatee arguu ishee moo'aa TV irratti interview ishee agadhumaa dhaggeeffadhe. Bakka seenaa ishee san baay'ee tokko garaana nyaatti abbaan qabu jette haati kiyyammoo na barsiisuu hin dandeessu. Leestiroot fa'aa xaragaa turte sadarkaa sanirraa kaatee har'a carraa kana gahuun ishee dhugaa seenaa ishee namni dhaggeeffate. Ammallee karaa koomentii waa baay'ee jedhaniini jechi namaa mootummaadhaan waa baay'ee jedhama. Ishee dhuunfaa tana dhiisati. Garuu gammachuun jara kana baay'ee tokko na gammachiise. Namni gammachuun namaa isin gammachiisu baga congratulations naa jedhaan obboleettii keenya kana baga guyyaa kana geesse. Akkasumas obboleessa keenya Josy nama kabajamaa nama cimaadha jechaadha. Dhiirri akka isaa kun odoo baay'ate biyya keenya keessatti dubartoonni gaa'ela isaanii keessatti warri karaa irratti kufan guutuun ciccimanii dhaabbatu jechaadha. Gaa'ela godhachuun salphaa miti. Gaa'ela gaafa jedhamu afaanitti qalbii fakkaachuu danda'a. Obboleettii keenya Bony baga guyyaa gammachuu keetii geessan jedhaanii baay'ee natti tolte. Bakka gammachuun ishee ana akka waan kiyyaatitti micootana baay'een jaaladha jechaadha. Social media kana irratti gaafa kana dura viidiyoon ishee qullaan gadi bahe minaamin jedhanii ajandaa godhatanii boochisan tokko gaafa sanillee garaana nyaatte. Maaliif tokkoffaa dubartiin tuni waa hedduutu ishee mudata. Humnaanillee waraabamuu dandeessi. Deebi'emoo bakka isheen itti argamaa turte bakka araada adda addaatti argamaa turte waan ta'eef har'a garuu nama waan san hunda bira darbitee har'a nama kabajaa taatee har'a nama guddaa taatee har'a nama bakka guddaatti argamu taatee asitti ishee arguu ishee dhugaan gammade. Obboleessa keenya immoo Josy nama cimaadha. Ammallee amaanatti kennamte obboleettiin keenya kuni akka bakka guddaa waliin gahanii waliin ilmoo argatanii intala ilma argatanii ijoollee isaanii guddifatanii harri walii filata waaqayyo isaanii haa godhun jedha. Baay'ee natti tolanii an jecha hin qabuu fi namni haguma danda'u nama gammade yookiin haguma nama danda'u nama eebbisaa kan hir'ate waaqayyo itti guutaaf jechaadha. Innaante dhugaa nama hinaafsisaa iyyuu beelloo ishee uffatte natti tole. Innaante bakka dura heerumuun jedheeyyuu ama bakka heerumaayyuu na kajeelchisaa jira beelloo uffachuudhaan ra'eeraanuyyuu. So bagi gammadde Bony teenya qashtii jedhaanime. Namni mucootana jaallattan namni jaalala ishee sin gammachiisu baga gammadde naa jedhaani koomentii jalatti dhugaa. Bakka baay'ee tokko natti tole. Guyyaa gammachuu ishee kana arguun anaafi akka waan obboleettii koo garaa koo baate haadha kooti baane akkasumatti fakkaatti mucoon tun bakka istaayiliin ishiin ittiin hojjettu akkasumas immoo difratii ishiin qabdu jagnummaa goota bakka mucoon sun dhugaa. Namoonni baay'ee waa baay'ee jedhaniin tokkoffaa hidhii bal'attanii minaamin jedhuuni waa baay'ee jedhu. Hidhii namni tokko uumama waa ofii intalli atamma sissaa ta'u anas eenyuyyuu hoo ta'e hidhii keenya kana hagasiillee hoo ta'e deebee gimmaasha kanaallee yoo ta'e ofiin uummattu. Namoota koomentii akkasii barreessaniif nan taazzabe malee maalleen jedhu dandeebii namaan deebisuu beektan ilaala. Garuu ciminni ishii dandeettiin ishii aaktiin ishii jechoota kanaa ol jedhameeni waa meeqa jedhameeni kana hunda dandeessee guyyaa har'aa ishiin geeche kana baay'ee tokko natti tole. Baay'een gammadeefillee baga geesse Bony kiyya. Hundi keenyayyuu gaa'ela keessa hin geenya jenna waaqayyo kana man ga'u
gaa'ila bareedas kan namaaf kennu waaqayyo dhugaa hunduma keessa waaqayyoon gaa'ila bareeda isin yaa kennu gaa'ila itti gammaddan gaa'ila itti hortanii itti boqattan isin yaa kennu akka abbaa manaa boonii kuphaadhu argame abeen nadhiisa akka jaarsa akka abbaa manaa boonii kana ara ijaayyuu rabbi jarraa haa qabuu fi mucaan hayyuudha bakka mucaan timirtii illee kasammuun kutte obsa inni qabullee dhiironni amma tokko bar dubartoota miidiyaatti akka fayyadamtuun eeyyamananii bakka akka feete akka ishiin dubbattu fedhanii ofii bichaa miidiyaa irra bahuu ishee ol deebisuu waan akkasiisa fedhu dhiironni tokko garuu abbaan manaa boonii dhugaa cimaa dhiiraati akka feete dubbatti akka feete natsaannatiidhaan jiraachuu kenneefi bakka gammachuun isaanii walumaa galatti na gammachiiseera warri gammachuu isaanii sin gammachiise dhugaa viidiyoo kana sheer godhaati baga gammadde obboleettii keenya naa jechuun barbaada akkasumas immoo maala siniin jedhare nama meeqatoota nama saanuu boonii ta'uu darra'a mucayyoon mataa dhiirati dhiisa abbaa manaa sanuu rarraaste siniin dhiistu jalaalaalinaashii akkasiniin jedha dhugaa baay'een gammadee fi congratulation namni ati garuu nama cimaa ta'e karoorfadhu hojjedhu dhugaa hojii kamuyyuu hin tuffatina hojii irra jirtan kamiyyuu hin tuffatina maaliif hojii mallattoo itti ka'umsa kee yookiin milkaa'ina kee waan ta'eef jabaatte cimtee hojjette taanaan akka milkooftu beektaa garuu akka hojjettee bakka yaadde beektaa garuu kanaaf hundi keessan hojii irratti xiyyeeffadha akka shiisanitti jecha dubartii cimtu biyya abbaa ishii keessatti gadi jettee leestiroo xaragdee har'a sadarkaa kana ga'uun ishii dhugaa ciminna ishiiti beeqa dubartii akkanaa kana dubartii jajjabeeffamuu qabdu iyyuu namoonni viidiyoo ishii deema laalaa fi laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi karaa yuutuubii isaanii jecha Josyboni Bony&josy ka jedhu yuutuubii isaanii yuutuuba isaanii beektan jedhee yaada kanaaf ijoolleen kun jajjabeeffamuu qabu abbaa manaa ishii sanillee warqee kana waaqayyo waliin isaanaa bushuun jedhaanii ilma argadhaa hintala argadhaa wajjiin horaa sa'aa nama horaa qabeenya horaa dhalootallee jaalala akka barsiisan abdii irraa qabnaa akka mucaasan dhiironni keenyallee akka joosiisan akka ta'an abdii irraa qabna maaliif jireenya biyya lafaa kana keessatti namni gaa'ila hin godhata kan namaa kennu gaa'ila waaqayyoodha gaa'ila milkaa'anillee kan namaaf laatu gama waaqayyootiin kanaaf obboleetti keenya boonii irra deebiidhaan congratulation siniin jedha akkasumas obboleessa keenya Josy cimaa namaati ati hayyuudhaan jedhaanii viidiyoo kana tarii guyyaa tokko bira ga'uu danda'a ishee screenshot illee godhee namni itti nama erga waan ta'eef bira ga'uullee danda'a waan ta'eef baga gammaddan jedhaanii boonii kiyya horii bulii Josy illee atillee waliin nu jiraadhaa sin jaallannaa baay'ee tokko siniif gammannan jedhaanii namni gammachuun obboleettii kanaa sin gammachiise congratulation jedhaa komentii jalatti jechaadha hundi keessanuu viidiyoo kana sheer godhaati bakka gammachuu obboleettii kanaa qoodadhaa fi haga dandeessaniin jechaadha namni tokko dirqama qaaman bira dhaqee qoodachuu miti kara danda'een gammachuu nama tokko kan nama gammachiisu wal qoodudha jechaadha kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuti turtii gaarii horaa bulaa Bony&josy